Hayyaa shamarran teenya gizee tokko tokko wanta namarraa bareedu fi wanta namarraa hin bareennillee osoo ilaalannee baay'eedhas nama jedha. Akkasumas immoo eessa jirraa mana eenyu jirraa mana haadha keenya immoo mana alagaa jirraa mana biyya ormaa jirra moo biyya keenya jirra jennee of ilaaluu yeroo tokko tokko bareedadha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa wayyatu akkam jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyoo isin jecha egaa ka har'a dhugaa dubbachuudhaaf yaa walumaa galatti shamarranuma biyya arbaa jirru kana wal gorsina xiqqooshi gorsa kana hundi keessanuu hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha obboloota koo akkuma dura viidiyoo argaa jirtan irratti obboleettiin keenya tokko in sirbitis ta'ee an waan isaanaaf hin galle garuu jechuudha. Yeroo tokko tokko wannaan kun ijoollee tuktukiin kun biyya maraachi dhugaa rabbi tuktukii kun biyya maraachi xiqqaa guddaan qabu maraachi jechuudha. Uummata maraachi bakka waanuma godhu wallaala miidiyaan kun dhugaa baay'ee namaas talla. Maaliif yeroo eessa jirraa bakkam jirra jennee gizee tokko tokko soof laalle baay'ee bareedadha. Akkasuma nurraa kan bushaa ofiin bushoofnillee of ilaaluun keenya bareedadha. Garuu miidiyaa kanarratti of ilaalaan jirru. Dhugaa waaqayyoo bakka dasni hin jenne ijoollee nama irratti waraabaa jiru obboleettii keenya kan baay'ina irratti waraabaa jiru obboleettii keenya kan akkuma agartanii sagalee siin qabu fireeshinas ta'e illee kan hin beeku garuu bakka akkanumatti sobdee waan ofuma raafte jechuudha akka nama hin taphatte annoota itti fakkaate ragada jechaa jirte itti fakkaate garuu muuziqaa dhabde malee jechuudha. Innaa ta'ullee osoo xiqqoo shoo eeganii baay'ee barbaachisaadha. Namti seera qaba seera itti waraabanii seera waa hunda qabu ulaagaalee si guuttatee dirqama odoo isa beekanii dura baay'ee bareeda ture. Akkasuma immoo jechuun bakka sitti hin tolu yeroo tokko tokko jechuudha. Nuti keessattuu shamarri homa safuu eeggatte homa bareeddi beektanii wanta nurraa eegam tokko odoo gochuu baanne jechuudha. Ragadumti kunillee raganni ragada seexanaati waan ta'eef inni fedhee abbaati irratti hundaa garuu osoo wanta nurraa bareeduuf hin bareedne adda laallanne kaayyoo baaneef osoo beenne maal qaba hanga kana akkanatti ganaa miidiyaa irratti namni hundi suuraa ishii maaliif miidiyaan kun ajandaa nama godhata malee faayiduma siin kennu garuu ajandaa si godhachuudhaaf suuraa kee walii gad ari'u nama meeqatu immoo suuraa keessan arga waan akkasiitiin malee garuu isheen wanta taatu rakkoo hin qabu garuu ana baay'ina jibbisiise walumaa galatti baay'ee na jibbisiise jechuudha maaliif namni irratti waraabee suuraa ishii walii gad oofee feesbuuk irratti tiiktookii irratti walii gad ari'a jechuudha. Maaliif osoo waan ati naamusa eeggattee wanta sangootu ta'e yookiin immoo oduu faarfannaa tokko ta'e namni akkasitti sirratti waraabu hin jiru jechuudha. Sirbuma sanillee sirba gootee osoo waan xinnoo ishii bakka naaf fudhatamuu dide gaafa viidiyoo kanan kan irratti hojjedhee fi of beekuu qabna waan baaneef of beekuu qabna. Akkanuma yoo nurraa hin baree waan bareedu waan bareennillee of ilaaluu qabna jedhee tanaan gorsa waliif ta'a jedhee viidiyoo kana fide malee waan biraaf hin miti jechuudha. Sijjammari nuti kan baanee fi biyya ormaa kana keessatti hojjechuuf malee yookiin immoo bakka yoo kan miidiyaas bananu ta'e waan nu barbaachisu waan nu ilaalchisu tokko irratti gallakkifachuudha malee waanuma narraa hin bareenye tokko yoo hin godhee namaas xallaa dhugaa rabbii jibbachuudhaaf jechuudha maaliif ishiin amma akka isheetitti amma badooma ishiiti miti ishiin naaf ta'a jettee suma gallakkifatte garuu yeroo ofii keetii ilaaltu yookiin namni tokko tokko yoo ilaalu si jibbisiisa garuu ishiin naaf ta'a jettee waan ishii ofiitti amantee gallakkifattee ta'uu danda'a. Xiqqoo namarraa bushaa akkas ta'uun kun namarraa bushaa bakka wanta ishii ilaallatu amma isheen tuni yookiin yoo amantaa qabaatte amantaa ishee irratti boostii godhattee faarfachuu yoo sirbuma isaa illee ta'e sirbu sanillee haala sirbuudha bakka maaliif erga seexanni gara achis oofe waan ta'eef isallee ta'e yoo sirbite rakkoon qabu garuu haala irraa deemuun wanta namarraa deemu narraa deema iddoon kun narraa deema wanti kun narraa deema yoo sirbi narraa deema yoo faarfadhe narraa deema bakka homa yoo diraamaa hojjedhe narraa deema bakka koomendii hojjedhe narraa deema wanta namarraa deemu tokkoon dinqisiifattaa atillee baay'ee bakka beekamtiilee argata garuu akkanatti beekamtii osoo hin taane si cabsuudhaa fi namoonni suuraa kee akka maasheerii godhan kana yookiin immoo irratti diyuutii godhanii hojjetan kana waanuma nama jajamu wayii fakkaata garuu nama jajiisaa mati kun jechuudha ijoolleen si nama jeequudhaaf kanaaf wanta nurraa bareedu hojjenne baay'ee natti tola akka kiyyatti jechuudha. Dhiifama malleedhaaf yookiin ati maaliidhaaf jechuu dandeessanii jechuun wanta narraa bareedu wanta narraa hin ta'a jedhumatti malee hin godhu. Wanna san hin godhu jechuudha maaliif wanta nan ilaalan tokko gochuu hin danda'u wanna hin beekne illee godhuuf hin muddamu maaliif
በቃ ወንት ሱኒና ኢላለቱ ዋንተ ኤፍ ጉንጎድ የቾል ማገለት አማ በቃ እና ከናፍዩ ኦቦሎተ ከኛ ዋን ኦፊ ከኛ ኑራ በሬዱ ይቻ ሸመራን ምቲ ወንተ ኑራ በሬዱ አቲ ወንተ ኑራ በሬዱቱ እረዳስ ደምጀዳ ሸመሪሞ ዋኑማ irraa bareedutu bareedudha jechuudha. Kanaaf obboleetti keenya kanarratti hojjechuu danda'e jechuudha. Osoo muuziqaa jechuun muuziqaan banamee hin jiru akkanumatti hojjecha akkanumatti sirbiti jechuudha. Bakka abboo namaaf hin ta'u bakka harmuma akka wannoo wal rarraasanii kun faayidaa hin qabu jechuudha. Dhugaa rabbiis hin jira. Wanta namarraa akkuma ammaseen je wanna namarraa bareedu fin bareedne hojjechuutu nurraa jiraata. Keessaa nuti shamarranii maaliif akka baane eessa akka jirrullee beekuu qabna. Akkanuma of raasuu achi baasuu faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Of eeggannoo gochuu qabna wantoota akkanaa haarratti of eeggadhaa obboloota kooyi maaliif yoo waa waraabnu እንደውም amma dhugaa dubbachuuf irra caalatti tuktukii kana fayyadamu waa'ee amantaa kootti irratti fayyadamu sirri irra caalatti jechuudha. maalifi bakka amantaa koon jaaladhas waan ta'eef wanta amantaa koona ilaalatu sana baay'ina irratti gallakkisa garuu waan danda'u tokko immoo nan godha jechuudha yookiin immoo jecha namaatii walitti jechi nama tokko yookiin jecha nama tokko jedhisanii bakka waan akkasiitiin bakka wanti sun waan barumsa qaba gartee wanta yookiin namarraa hin darba jedhamee fudhatamu ta'ee waan akkasii kanaan akkas godha bakka irra caalatti amantuma jechuudha waa'ee amantaa kootiiti kanaan irratti gadi posotu malee akkanumaanii of raasanii akkanuma namaas xallaa dhugaa dubbachuudha jechuudha. እና wanta namarraa ilaalatutti irra bareedaadha walumaa galatti jechuudha. Waan akkasii kun baay'ee bareedaadha jechuufini እና kanaafiyyuu obboloota koo of eeggadhaa wanta isin ilaalatu wanta isin ilaalu tokko keessa seenuu barbaada malee wanta nama ilaalu tokko wanta sirraan bareedne tokko asuma miidiyaa banannee raa'anne nam waan hin beekne tokko gochuuni namaas xallaa jechuudha walumaa galatti. baay'ee namaas xallaa jechuudha. Innaa kanaafiyyuu of laallachaa yoo deemnetti bareedaadha jechuudha malee waan biraatiif miti kanan viidiyoo micoo tanaa fide jechuudha. Baay'ee tokko jechuun ana wanta biraa miti kan garaana nyaattee kan ijoollee irratti diiwtii gochaa jiran jechuudha. Irratti diiwtii gochaa jiru mucayyoo kana jechuudha. Irratti diiwtii godhanii isaan gara feesbuuk irraa naqu. Gaafa gara feesbuuk irraa naqxee namoonni naannoo keetii obboleewwan kee namoonni obboleessi kee obboleettiin kee akkasuma namoonni naannoo keetii jiran si arganii edaashiin akkana jedhanii hamilee nama tuqu jechuudha malee wanti rakkina wayiin qabu jiru garuu ta'ullee of eeggachuu qabna wanta nurraa deemu wanta nurraa bareedu wanni ana wajjin deema jedhu hojjechuu qabna jechuudha walumaa galatti. Innaa shamarran keenya wanta nurraa deemu hojjechuu qabna wanta nurraa hin deemne immoo ittiin dhiphatina maaliif itti dhiphattu waan hin beekne tokkotti maaltu nama dhiphise. amma sirba sana soo ta'e erga seexanni garas nama harkisteen booda immoo waan beektu yoo ta'e sirbi waan hin beekne yoo ta'e ittiin dhiphatin maaltu itti dhiphise wanni beektu qofa wanna beektu hojjechuu qabna jechuudha. Akkuma isiniin jedhe namni kan amantaa ofii hordofutu jira miidiyaa kan amantaa ofii irratti poostotatu jira akkasuma immoo kan sirballee irratti poostotatu jira kan koomendii diraamaa wantoota garaagaraa walaloo garaagaraa waan akkasii warruma waanuma dandeettii ofii isaati rabbiin kenneefi irratti gallakkifata garuu immoo tokko miidiyuma fayyadamee akkuma argita jechuudha akkuma argi kan of raasa osoo waasan hin beekin baqa kun kan qullaa walii gadi fiigu jira yaa rabbi miidiyaan kun uummata baraachi bar dhugaa waaqayyo sin jala tiktokiin kun kan akka tiktokii kana uummata baraachi takkaayyuu hin jiru uummatuma baraachi tiktokiin kun jechuudha dhugaa rabbi tiktokiin siruma nama maraachi jechuudha walumaa galatti maraachi baqa yaa waaqa kooti nu yaadadhu yaa rabbii kun hin beeku dhugaa rabbi tiktokiin biyya maraacha jira uummanni maraatee kun qullaa wal baasaa kun dhugaa waaqayyo rabbi kun qullaa baa kun qullaa wal baasaa kun qullaa waraabee achirratti wal fixaa oola kun amantaa kutaan gandaan wal qoodee achirratti iyyaa oola akkati ani ribas biyya dhoogge miidiyumti kun nurraa cufameetuma feesbuukuma tokkichi nu hafee bakka feesbuuk kana akka yuutuubii kana akka feesbuukaa kunniin information dhagarraa dokunu hafeen jedhaan akka kootitti miidiyaatu dhala dhufa kanallee hin maraachaa dhaloota duubaa dhufu kana maraachaa jira jechuudha galqa maaliif amma kama agarru isaan ijoolleen kun akka ishiin tatta'aa jirtu jechuudha na baay'ee tokko ulfaata siniin jedha obboloota koo ifa manaa godhaati maaliif akkas goote yookiin maaf akkas jette jechuu dandeessanii jechuun namni aguma beeku wal gorsa malee ani wanta mucayyoo kanarratti yookiin rakkina wayya sun taane
wal gorsuufini akka kootitti yaada osoo akkana goone maal ta'a akkana taa'ame jechaaf jedhe malee waan biraa miti isiniin jedha. Akkasuma warroonni chaanaala kiyya afaaraa taatan sabskraabii gochuudhaan jajjabeessaa yaada fi qeeqa qabaattan koomentii irratti barreessuun dagatinaa isiniin jedha. Isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa obboloota koo hanga viidiyoo waraabtii walitti deebitti turtii gaarii viidiyoo kanaanii. Bye bye.